kabajamtoota hordoftoota sagantaa kiyya kanaa dura nageenyi waaqa lafaa isin haa ga'u. Sagantaa irraa keessatti waan isin ibsuu barbaadu dhimma gadaatti deebi'uu fi yaaluu irratti ta'a. Oromoon yeroo ammaa rakkina isaa hundaafuu furmaata kan kennuuf sirna gadaatti jedhee amantaa uummataa akka jiruu fi gadaatti deebi'uus fedhii akka qabu gara adda addaatiin artistoonni agarsiisaa jiranii sirbaa jiranii gadaatu falayanii to'i. Egaa artistoonni yaada hawaasa keessa jiru fi hawaasa calaqqisee yeroo hundaa'uudha yaada artistoonni dabarsitu yeroo kamuu fi hawaasas irratti hundaa'a jedhamee waan amanamuuf sabni Oromoo gadaatti deebi'uun isaaf murteessaa akka ta'e filmaata akka hin qabne agarsiisaa jira. Maaliifi sirna gadaatti buluu jechuun dhugaatti buluudha. Uumama waaqaa hundaafuu safuu qabaachuudha. Oromoon hoggaa sirna gadaatiin bulu nama dhiisitii bineensa wajjinillee akkamitti akka walii galee osoo waliin miine safuu bineensaa eegee bineensi safuu namaa eegee akka wajjin jiraataa turan hubachaa jirra yookaan dhagahaa jirra. Kanaafuu sirna gadaatti deebi'uun Oromoodhaaf wanta filmaataa qabu jennee yaaduu hin dandeenyu. Yaa ta'u malee akka afaaniin jennu kana gadaatti deebi'uu waan salphaadhaa miti. Gadaatti deebi'uudhaaf tokko jijjiirama ilaalchaa gaafata. Jijjiirama ilaalchaa hoggaa jennu ulaagaa gadaan nama gadaa ta'uudhaaf ilma abbaa gadaa ta'uudhaaf ulaagaa nurraa eegamu jira. Innis tokkoffaan dhugaadhaaf waa hunda caalaa olaantummaa kennuu danda'udha. Dhugaadhaaf Oromoo gadaadhaan bulu biratti dhugaa waa hundaa'uu oli. Caffeen Tuulamaa dhugaa waaqaa waan is dhugaadhaa jetteeti kan lallabdee. Kanaafuu dhugaa waa hundaa ol gootee ilaaluu qabda. Warri gadaadhaa malkaa hoo deemu seerri ilmoo irra nama mararaa jedheeti jaalala seeraa qabu, kabajaa seeraa qabu, gara biraatiin kabajaa dhugaadhaa qabu. Ilmoo irra nama mararaa dhugaan ilmoo irra nama marattee jechuudha ibsa. Dhugaan waa hundaa'uu ol hoggaa jennuun biyyaa ol dhugaan, kaayyoodhaa ol dhugaan, nama jaalannu nama kabajamaadha guddaadha jennu kamiyyuu ol dhugaan. Maaliifi biyyis hoo dhugaadhaan hin deemin gatiin qabdu. Kaayyoo keenya jennee kan hordofnus hoo kaayyoo sun haqaan hin deemin dhugaan hin deemin gatiin qabu. Namni guddaan jaalannu kabajnus haga dhugaa karaa dhugaa qabatee hin deemin gatii waan hin qabneef wanni dhugaan keessa hin jirre hunduu miidhaa malee faayidaa waan hin qabneef sirna gadaa keessatti dhugaa wanna hundaa'uu olii jedhamtee fudhatti. Wanni dhugaa caalu hin jiru. Wanni dhugaadhaan walitti madaaltu hin jiru. Wanni dhugaa caalaa dursa kennituuf hin jiru. Kana gochuu danda'uu nurraa eegame jechaadha nama gadaa ta'uudhaaf. Gara biraatiin addunyaa kana gubbaa irratti jeequmsi jiru, lolli jiru, balaan jiru hundi isaatu sababbii dhugaan kabajamuu diddeef, sababbii dhugaan eegamuu diddeef balaan kun hunduu ilma namaatti irratti kan dhufu sababni biraan jiru. Dhugaa eeguu dhabuu keenyatu, dhugaa kabajuu dhabuu keenyatu
dhugaa qaama biraa fudhachuu dhabuu keenyatu, safuu eeggatuu dhabuu keenyatu jeequmsaa fi lolaa fi wadhabbii waan adda addaatiin nu saaxila jechaadha. Kanaafuu gadaan dhugaadhaaf dursa kennitee jechaadha. Wanni biraa immoo sirni gadaadhaa walqixxummaatti amanaa, ani namaa ol je'ee of ilaalu, namaa gadis je'ee of ilaalu, wanni hunduu qixxeedha. Ilmi namaa hunduu qixxummaa qaba. Walqixa jeeti amana sirni gadaadha. Kanaafuu akkasitti ilaaluu danda'uu qabna. Garaatti deebi'uudha jechaadha. Of tuulummaan jiraachuun qabu, namaa ol godhanii of ilaaluun qabu, wanna ofiin goone namaan godhin je'anii, wanna ofii godhuun barbaannillee immoo nama biraatiin godhechuu hin dandeenyu. Wanna ofii goonu immoo namni biraa hojjete yakka goone itti murteessuu hin dandeenyu. Sammuu madaalawaa ofiifis nama biraatiifis qixxeetti yaaduu danda'u qabaachuu qabna jechaadha. Tanaan dura jecha kana waan salphaa tokkoon ibseen jira. Wanni kun waan seenseetivii ta'ee fi nama hundattuu dafee dhagahamuufanii waan kana kaasa. Oromoon durii jaalaa jaaltoo qabaa, mana walii kennaa yaada jedhu kana Oromoon hunduu qaamanis arguu baattan gurraan dhageechanii jirtan. Kana maaliif godha Oromoon? Dogoggora godhuu ofii danda'u sanii namni biraatis hoggaa godhe fudhachuu wanta danda'eef. Fakkeenyaaf namni haadha warraa nama biraa tokko bira deemee beeku, haadha warraa ofii biratti nama hoggaa argee dubbachuu hin danda'u jechaadha. Sammuu waltajjii nama biraatiif ofiis qixxeetti yaaduu qabu kan gadaan nurraa eegdu keessaa tokko kana fakkii guddaa goonee kan fudhannu. Maaliif eesga ofii waan san hojjetee beeka ta'e, tarii hojjetuullee nan danda'ee amanu ta'e, waan san namni biraa hoggaa hojjete akka seera gadaatitti walqixxummaa ilaalcha walqixxummaadhaa waan qabaniif, ilaalcha immoo of tuulummaadhaanatu nama caalaa waan ani godhe namni biraa godhuun qabu waan hin jenneef sammuu walaba taatee nama biraatiif ofiis qixxeetti waan yaaddu, waan ofii gootee beektu san namni biraa sirratti hoggaa godhe fudhachuun dirqama ta'a jechaadha. Akkasii nagadaatti sammuu walaba qabaachuun kan jedhamu kana akkasitti ilaaluu danda'uudha nama gadaatti deebi'uudhaaf kan nu barbaachisu. Kan biraa haala qabatamaa lafarra jiru fudhachuudha. Gadaan nama hoggaa boccuu, hoggaa guddiftuu waan sadeen kan akka guutu gootee guddifti. Tokko dhugaadhaaf olaantummaa kennuu danda'uudha. Lammata sammuu waltajjii ta'e kan ofiifis nama biraatiifis qixxeetti yaadu qabaachuu danda'uudha. Kan biraa immoo haala qabatamaa lafarra jiru fudhachuu danda'uudha. Haala qabatamaa lafarra jiru hoggaa jennee fakkeenyaaf amma ani jaarsaa dargaggeessa ta'uu hin danda'u. Kanaafuu akka jaarsatitti deemuun, akka jaarsatitti jiraachuun waan jaarsi gochuu hin dandeenye nan godha jechuu oduun qabaatiin yookaan immoo waan jaarsarraa eegamu gochuu oduun dhiisin haala qabatamaadhaan namni gadaa isaatiin taa'ee ijoollummaa isaatitti waan inni hojjetuu qabu maali? Daa'imummaa isaatitti eegumsa godhamaa fi kunuunsa godhamaa fi qananii godhamaa fi daa'imummaa irratti achirraa immoo suuta jedhee hiibboodhaan mammaaksan hawaasa keessa jiru akka baratu taasifamaa. Achirraa ka'ee immoo san bira hoo dabar immoo
lolaaf waan tokkoof difeensiidhaaf akka qophaa'u godhama. Haala kanaan umrii isaa wajjii fi haala qabatamaa lafa jiru wajjin wanna sammuun nama sanii qaamni nama sanii godhuu danda'u qopheechee fi kennaaf jechaadha gadaan. Kanaaf haala qabatamaa lafa jiru fudhachuu dhabuun rakkoo fidaa jechaadha. Wanni amma addunyaatti rakkoo fidu tokko haala qabatamaa lafa jiru dhiifnee fudhachuu dinnee haala qabatamaa sanii alatti jiraachuu barbaachuudha kan namni walitti nama buusu jechaadha. Naannoon keenya maal barbaachisaa haalli qabatamaa lafa jiru wanni fudhachuu qabnu wanni fedhii keenyan irratti hundoofnee diduu hin dandeenye maalidha inni jennee haala qabatamaa lafa jiruuf amboomuu haala qabatamaa lafa jirutti galuu malee haala qabatamaadha ala jiraachuu yaaluun nurra hin jiru jechaadha. Akka sirna gadaatitti kana gadaan tuni dimokiraasawaadha qulqulluudha hanga ammaatitti sirni addunyaa kanarra jiru gadaa biran geenye jedhamee yoo dubbatamu hin dhageenya. Kanaaf fakkii xiqqoo tokkoon isinii kenna. Sirna warra dimokiraasiidhaan guddatan jedhan keessatti amma mirgi ilmi namaa qabu guddaani nama isa bulchu filachuudha. Nama isa bulchu filachuu fi aangoo irraa buusuu danda'uudha. Filatamuudhaaf immoo ulaagaa guutuu qabu jira. Qabeenya guddaa qabaachuu qabdaa. Deeggarsa guddaa qabaachuu danda'uu qabdaa. Afaan qabaachuu danda'uu qabdaa. Wanna baay'eetu filmaatumatti uummata bulchuudhaan dhiyaatuuf dura ulaagaa ati guutuu qabdu qabaa jira jechaadha. Namni hundi dhiyaachuu hin danda'u. Garuu uummanni bal'aan mirga filachuu ofaa waan inni qabu. Gara sirna gadaa hoggaa dhufne gadaan maal goote? Ilmi namaa kun hunduu hooggansa ta'ee gadaa umrii isaa keessatti hoggaa 8 faayidaa hooggansaa akka argatu, hiree hooggansaa akka argatu, laafaa oduu hin je'in, dheeraa gabaabaa oduu hin je'in, qabaataa hiyyeecha oduu hin je'in ilmi namaa kunuu gadaa sirnumti gadaa jedhan kunuu namni tartiiban akka umrii isaatitti waan barbaade argatuu danda'uudha. Kanaafuu gadaanii yeroo umrii keessatti hoggaa 8 akka namni Oromoo ta'e hunduu aangoo argatee faayidaa aangoodhaan dhandhamatee kabajaa aangoon kennituuf argatee nama ta'uu isaatiin qofa bulchaa ta'ee qe'eesaatitti hunduu gadaa keessatti namni hunduu qe'eesaatitti bulchaadha, qe'eesaatitti hoogganaadha, qe'eesaatitti kabaja addaa kennamaaf waggaa 8. Kanaaf gadaan ilmi namaa dhalate hunduu aangoo akka argatu, aangoo akka dhandhamatu, kabajaa akka argatu, gadaa akka isa geessu. Kana walqixxummaatti qooduu kan danda'e sirna gadaa qofa. Biyya dimokiraasiidhaan bulla jedhan keessatti mirga filachuu qabda malee mirga hoogganuudha namni hunduu mirga hoogganuudha argatu hin danda'u jechaadha. Kan hoolaallu gadaan hagam haqa qabeettii akka taate hagam nama ilma namaa kana walqixxeessuu gadaan akka dandeeche kanarraa hubachuu dandeenya. Kanaafuu gadaan oduu bullee walqixxummaatu jira, jaalalatu jira, badhaadhinatu jira, wanni hundatu jira. Garuu gadaatti deebi'uuf akkuma isiniin jeessanii olaantummaa seeraa seerri waa hundaa'uu oole. Nama kamiyyuu oole, biyyaa oole, kaayyoodhaa oole, dhaaba siyaasatii oole. Wanni kun hunduu hoggaa haqa qabaate, hoggaa dhugaa qabaate qofa faayidaa nuu qaba. Biyyis kan faayidaa nuu qabdu hoggaa dhugaadhaan jiraan. Kaayyoon itti amannus kan nu fayyadu hoggaa dhugaadhaan deemne. Namni jaalannus kan kabajaa kenninee fi jaalannuuf nama haqaan deemoo hoo ta'e qofa. Wanni haqti keessa hin jirre hunduu balaa malee faayidaa waan hin qabneef sirna gadaatti buluudhaaf olaantummaa haqaa kennuun, dhugaadhaa kennuun
Waan nu gaafatu keessaa tokko kun sammuu madaalawaa ofiifis taatee nama biraatiifis qixxeetti murtii kennuu nu dandeessisu qabaachuu qabna. Akkuma duratti geessanii gara biraatiin immoo haala qabatamaa lafa jiru fudhannee itti amboomuu malee haala qabatamaa lafarra jiru sanii akka fedhii keenyatti jallifnee jiraachisuudhaaf yaaluun qabnu. Wanna ulaagaa kana isinitti hime kana hunda hoggaa guunnee guutuu dandeenye nama gadaa ilma abbaa gadaa ofiin jechuu dandeenya. Tasgabbii gadaan fiddu quufa badhaadhina gadaa fiddu kaawoo gadaan fiddus jaalala gadaa fiddus sabboonummaa gadaa fiddus wanna hundaa argachuudhaaf ulaagaa kana guunnee hoggaa argamne nama gadaa taane maqaaf qofa gadaan bullaa utuu hin taane ulaagaa gadaan ilma namaatirraa eegdu akka gadaan itti boccee ilma gadaa itti guddiftu kanatti deebinee ulaagaa kana hoggaa guunnee bullee qofa gadaarraas fayyadamaa taane rakkoo keessaas baanee jeeqama keessaas baanee jibba keessaas baanee wal balleessuu keessaas baanee addunyaa tana addunyaa ilmi namaa gammadee itti jiraatu jaalalaan itti jiraatu godhuu dandeenya. Yaada jennu ergaa isinii dabarsa har'aa fi kanaafuu ergaa kiyya kana sheer gochuudhaan namoota hedduu bira akka ga'an akka gootan kabajaan isin gaafadhaa. Har'aaf asumarratti dhaabaa galatooma.